Viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Warroonni lakkoofsa bilbila kiyyaa na gaafattan dhumarra isiniifan dubbadha. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin teessanii baga nagaa qabaattan. Oduu gammachiisaa tokko akkuma uummata duree irratti qabadhee dhufe oduu kana isiniif himuu dhufeen jira. Akkuma gaafa rakkinni jiru fidee isinitti himu gaafa gammachuun jirus fidee isinitti himuun koo dirqama. Ijoolleen beruutiin keessa jirtan baga gammaddan. Torbee lamaan dursaa lola ture san gubbaarratti wantoota jiruu fi wantoota ta'aa jiru waan godhamaa jiru hunda isaatu isinitti haasa'an ture waanan dhaga'uuf waanan argaa oolurraayi. Ijoolleen argitan ijoolleen dhageessan waan hundumaa adda baafatanii jirtu. Egaa rabbiin galata haa fudhatu isiniin jedha obboleeta kiyya. Akkamitti gara Itoophiyaa keenya galla jennee totoo yaaddofnee boo'aa dhiphachaa jirru. Waaqayyo guyyaa nuuf fidee jira. Egaa galateeffamu isiniin jecha obboloonni arra tokko jettanii mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Warri dursa jirtan immoo laayik sheerii godhaan isiniin jedha. Laayikii keessan ijoollee baay'ee bira laayikii godhaa. Egaa daandiin xiyyaara Itoophiyaa balali'uu jalqabee jira. Gara barbaadan yaata warri beruutiin keessa jirtan baga gammaddan. Dhugaa rabbii namnamma kiyya dhiphate namnamma kiyya yaadde tokkollee hin jiru. Yeroo tokko dhufee viidiyoo yeroo isin hojjedhu keessatti waan gammachuu qabu isinitti fakkaate yaaddoo cimaa keessan ture jechaadha. Maaliif ani akkasitti ofirraa gammachuudhuma fakkeesseetu maasaa seetan hin darba wanti hin dabarre hin jiru abdii kutuun hin barbaachisu biyya ormaa keessatti jedheetumani. Innaa xiyyaarri balali'uu jalqabee jira. Akkuma gaarii xiyyaarri balali'uu jalqabee jira. Lolli akkuma dura ammaaf torbee tokkoof adda citee nagaan bu'ee jira. Lola kana keessattis waan ture hunduma isaatu viidiyoo darbe gubbaarratti isinitti haasa'an ture. Ijoollee baay'een immoo gaaffii kan na gaafattan baay'ee keessantu jira. Xiyyaarri akkamii deemuu jalqabee eessa deemuu jalqabee viidiyoo torbee darbe tokko gubbaarrattis biyya eessaa gubbaarra akka deemaa jiru isinitti himeen jira. Amma garuu kallattiidhuma micoon tokko kaleessa Ethiopia gubbaarra haaraan jechaadha. As beruutiin galtee jirti jechaadha. Innaa warri galuu barbaadan madaamiin keessa isinii kuttee gara biyya keessanii isin gashiti. Lakki hin jiru yoo isiniin jette isin sobdi isin kijibduudha. Isin kijibdee isin hojjisiifachuu barbaadde malee xiyyaarri balali'uu eegalee jira. Akkasuma ijoolleen keenya gara eenyu hin qabne paaspoortii hin qabne qaama hin qabne biyya kana keessa kan jirtan biyya barbaade keessa iyyuu warri jirtan siin jechaadha. Fakkeenyaaf as beruut keessa kan jirtan wanti isin himuu qabu isin paaspoortii hin qabdanii bakkee gubbaarra hojjettu. Ijoolleen yeroo baay'ee gaaffii akkasii na gaafattan illee hin jirtu. Isin galmooftanii galtu rakkoo hin qabu. Paaspoortii dirqama paaspoortii isin gaafachiisuu dirqama iqaama isin barbaachisu obboleettii tiyya. In galmooftee ofii keetii tikkeetta kee kutattaa manyuu imbaasii deemtee warratteetti imbaasiitti galmooftee tikkeetta kee kutattaa birrii kee kaffalattee waraqaa sii kennu isaan tikkeetta kee shaanxaa kee illee fudhattee galtu sitti himu gaafasuma isaan jechaadha. Amma fudhattee galtu sitti himu jechaadha. Rakkoon qabu. Dabareedhaan deemtu siin jechaadha. Isin warri bakkee hojjettan dabaree guyyaa isinii kennanii guyyaa kana xiyyaarri balali'aa guyyaa kana dhaniin ji'a tokkos ji'a lamas torbee tokkos yaa ta'u akkasitti isinitti himanii waarrataniitu gara biyya keessanii galtu. Omaafuu yaaddeen dhiphatinaa'e. Inni akkas isiniin jedha dhugaa rabbi baay'een gammade. An akka kootti baay'een gammade. Sababiin isaa biyya rakkattuu kana keessa dhaloonni baay'een keenya bahuu barbaanna jechaadha. An amma akka kootti bahuun barbaada waan ta'eef keessaa akkasuma ijoollee baay'een keessanirree bahuu barbaadu. Kan waggaa 5 waggaa 6 waggaa 4 as hojjetee gara maatii isaarree otoo hin argin lola ta'e sana gubbaarratti baay'ee keessan raafamaa boo'aa yaa rabbi nu eegi yaa waaqati nu eegi jettanii akkuma amantii keessanitti dhiphachaa turtan waaqayyo isin eegeera galatooffamu isiniin jedha. Hunda kan caalu immoo dhugaa eegumsa waaqayyootu nu ajaa'iba. Kanaaf nagaa buusee jira. Ijoollee baay'een akkuma amantii keessanitti du'aayii kaan immoo gooftaa galateeffachaa kadhachaa kan turtani. Rabbiin keessan kadhachaa kan turtani innaa ulfaatu kadhata keessan du'aayii keessan dhaga'ame. Nagaan ta'eera haa ulfaatu isiniin jedha. Amantii kamiin nu kadhachuun keessan baay'ee tokko dinqisiifadha. Kanaafuu waaqayyo haa ulfaatu isiniin jedha. Amma gara barbaadaniyyuu galuu dandeessu. Ijoollee fakkeenyaaf immoo asiin beruutii irraan gara Dubaayitti darba jettanis
nama yoo qabaattan daldala tokko yoo qabaattanii birrii eenyu jettanii wal qunnamtanii darbuu dandeessu. Joordaan gubbaarraayis immoo gara Dubaayitti darbuun barbaada yoo jettan isinis immoo nama Dubaayii keessaa viizaa isinii hojjisiisetoo isinii ergee madaamiin keessan gaafa galuu kaatan kan madaamii yabsiisuun gaafatunni gaafa galuu kaatas viizaa keessa sana isa qabattanii waan ta'e argisiistanii achitti miliqxanii gara Dubaayitti darbuu dandeessu yoo hojiin hin argama ta'e nama amanamaa yoo ta'e jechaadha. Akkasuma duriyyoota karaarra deemtee birrii isin nyaattu osoo hin taane waan akkasiitu jira isiniin jedha gara barbaadan deemuu dandeessu. Beeruuti irraa Dubaayii seenuu hin dandeessu. Jordaan irraa Dubaayii seenuu hin dandeessu mirga qabdu eenyumtu isin hin dhowwu. Isin warri Beeruuti irraa gara Dubaayii seentan Jordaan irraa gara Dubaayii seentan isin warra paaspoortii qabdan warra hiqaama qabdan warra paaspoortii qabdan walumaa galatti isin warra paaspoortii qabdan malee otoo paaspoortii hin qabaanne gara biyya biraa deemuu hin dandeessan paaspoortii malee jechaadha. Warri paaspoortii hin qabne isin gara biyya keessanii galuu dandeessu. Biyya keessan galtanii paaspoortii keessan baafachuu dandeessu. Gatiin paaspoortii amma Itoophiyaa keessatti baay'ee dabalee jira. Akkuma birrii doolaarri dabalee gatiin paaspoortii irra baay'ee tokko 10,000 iyyuu ga'e jechaa jiru. Yeroo tokko 12,000 iyyuu ga'e jechaa jiru. Paaspoortiin dafeellee akka isin hin baane hin beektu jechaadha. Viidiyaan hordoftu waan ta'eef mucoo tokko amma naannoo 8 guuteera amma ona harka hin geenye jechaadha. Kanaaf waan akkasitti qaxaroo qabu jechaadha. Tarii immoo waan birraan kun ittiin dhufullee hin beektanii paaspoortii keessanillee baafachuu dandeessu akkasitti isin jedha. Warri immoo aareffachuu barbaadanis immoo aaressuudhaafis amma gatii isaa cammaree jira dabalee jira jechaadha. Isas bakka jirtan kana teessanii too aareffachuu dandeessu. Garuu immoo Itoophiyaa galtanii fakkeenya as chokkaayin illee hin jiran. As chokkaayin sun birrii baay'ee sin gaafata. Birrii baay'ee kashgootanii kaffaltanii as chokkaayii keessan baafattanii gara biyya barbaadanii falaatanii deemuu dandeessu jechaadha. Akkasii isiniin jedha obboloota kiyyaa. Oomaaf hin dhiphatinaan cannaqamina gara biyya keessanii galuu dandeessu jechaadha. Warri dura Beeruutii baay'ee raafamnee dhiphanne ijoolleen baay'een immoo kan biyyoota Dubaayii keessa kan jirtan Suudii keessa kan jirtan biyya kam keessa iyyuu kan jirtan uumamni obboloota kiyya jabaadhaa abdiin kutinaa jettanii akkuma amantii keessanitti du'aa nuu gootanii nuuf kadhattan gooftaan isin eebbisu eebbifamaa isiniin jedha. Nuutas gabbeessee jira rabbiin galata haa fudhatu nagaan bu'ee jira. Kanaaf eega xiyyaarri deemutti eegalee immoo deemuu dandeenya jechaadha. Deemuu dandeenya galmoofnee galuu dandeenya tikeetta kutannee galuu dandeenya jechaadha gara biyya keenyaa. Takka immoo amma sisobdi madaamiin teessan maal isiniin jettee sisobdi keessaa. Amma deemuu hin qabne isiniin jettee sisobdi maaliif ishiin waan jaarreetu nama hin quuftu waan ta'eef hojii keessan hin quuftu waan ta'eef ta'a isiniin jetti. Yoo fedhii qabaattan teessanii hojjetachuu dandeessu. Fedhii hin qabne yoo ta'e immoo ani dhugaa biyya kana keessa ta'a isiniin hin jedhu. Warra biyya kana keessa dhufu warra biyya Joordaan keessa dhufu jedhi biyyi tun lamaan ani hin beekan. Amma sanuummoo biyyuma tanallee waayya malee biyyi Joordaan immoo akkati ijoolleen keenya achi keessatti rakkachaa jiran bishaan minaan wanti hundumtuu kan hin jirre qoonqoo bishaan waan hundumaan kan rakkachaa jiran jechaadha. Inna lolli nagaan bu'ee jira. Kanaafuu odoo biyya tana lamaan deemuu baattanii fakkeenyaaf Suudi Arabiyaanis akka carraa ta'e lafa baadiyyaa fagoorra yoo sin ga'e qofa yoo rakkoon tokko sin ga'e ijoollee sin qaqqabuu dhiisuu danda'u. Malee Suudi Arabiyaanis ba'eessuma siniin jedha achi odoo deemtanii amma tokko innis ba'eessa irra caala immoo Dubaayidha. Dubaay immoo amma yeroo kanatti hojiin illee baay'inaan waan hin jirredha. Ijoolleen baay'atanii waan jiraniifi kanaaf biyyi biraallee banamuu danda'a jechaadha. Birraa kanatti biyyoonni akka Ko'aatir biyyoonni akka baay'eetu jira waan ta'eef biyyoonni banamanii deemuu dandeessu namni sin dhorku hin jiru siniin jedha. Garuu isin carraa argachuu keenya dhugaa carraa gara biyya keenyatti galuu argachuu keenya xiyyaarri dhufee deemnee gara biyya keenyatti nagaadhaan galuu keenya waaqayyo biyya kana keessaa nagaadhaan nu haa baasu siniin jedha. Gammachuun kana caalee hin jiru. Kanuma siniif himuu dhufe obboleettiin keessan isin jaallattu baay'ee siniin jedha. Hedduu takka galatooma waan dhaggeeffattaniif laayikii gochuun dagatinaa maamila koo ta'uun dagatinaa lakkoofsa bilbila kiyyaa kan nagaafattan 25 19 23 11 26 34 25 19 23 11 26 34 imoodhaan argachuu hin dandeessu jechaadha. Irra isinii deeba 26 25 23 raanfadhe baqaashoo lakkoofsan dura dubbadhe gubbaarratti achirraa qabadhaan siniin jedha laayik sheer godhaa warroonni qabachuu barbaadan namoota baay'ee santu na gaafata siniin jedha yeroo gaarii naaf qabaadhaa chaaw chaaw.